Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya egaan hojjetaa wangeelaa Yohaannisiin affeeree akkan jiru sin beeksiseen ture. Akkuma kana egaa yeroo keenya eeggannee isiniif dhufnee jirra. Mata dureen irraa walii wajjin ilaallu qajeelfamoota wal kaadhimmachuu kan jedhu irrattidha. Hojjetaa wangeelaa Yohaannis Warqinaa waliin ta'uudhaan jechuudha. Dhimmoota gaa'ilaa wajjiniin wal qabatee kutaa kutaadhaan har'a kan xumuru osoo hin taane kutaa kutaadhaan yeroo garaa garaatti walii wajjiniin kan barannu ta'a. Hojjetaan wangeelaa Yohaannis Warqinaa nu barsiisa, barumsa nuuf qopheessee jira. Har'a mata duree jalqabaa irratti qajeelfamoota wal kaadhimmachuu kan jedhu irratti kan walii wajjiniin barannu ta'a. Hojjetaa wangeelaa Yohaannis Warqinaa affeerraa kabajuudhaan waan argamteef guddaa galatoomi siin jedha. Ayyee atillee baay'ee galatoomi waan na affeerteef. Tole egaan har'a mata duree qajeelfamoota wal kaadhimmachuu jedhu irratti walii wajjin ilaaluudhaafdha kan nuti yeroo kana argamnee jirru. Silas beeksisuu yaaleen ture namoonni sesseenaa jiru warri kaan immoo booda akkuma argatanitti akkuma seenanitti guyyaa biraas yoo ta'e ilaaluu danda'u. Warreen seentan barumsa kana akka hiriyoota keessaniif qooddan sheerii akka gootan gamanumaan isiniif dhaamuun barbaada. Namoota irratti affeere namootni aseenanii Oromoota baay'ee barbaannaa, Kiristaanota baay'ee barbaannaa keessumaa warri waliin fuune baay'ee nu barbaachisu. Akkasumallee maatiin illee yoo hordofe baay'ee nutti tola. Maaliif ijoolleen isaanii gara fuula duraatti akka rakkisne akka ijoolleen isaanii mataa isaanii san cabsine isaan hin cabsine har'a ni barsiisna jechuudha. Kanaaf Oromoo baay'ee barbaannaa, Kiristaanota baay'ee barbaannaa, namoota afaan keenya dhaga'an kana sheeru godhaa namoota wal affeeraa jechuu jaalanna. Warra amma seenaa jirtan sheerii godhaa hiriyoota keessan namoota hundumtu akka qaqqabu godhaa. Maaliif mata dureen kun mata duree baay'ee guddaadha. Dhimma gaa'elaati. Dhimmi gaa'elaa dhimma bu'uura jireenyaati. Jireenya dhala namaa keessatti bakka guddaa kan qabudha. Egaan isa kana namoonni hundumtuu afaan Oromoo kan dhageessan sheerii godhaa. Amma isintuma isin sheerii gochaa jirtanii gara mata duree keenyaatti haa deemnu. Egaan Joon waa'een gaa'elaa dhimma cimaa fi dhimma guddaadha. Akka biyyaattis akka waldaa kiristaanaattis gaa'elli wanta guddaadha. Yeroo baay'ee immoo gaa'ela keessatti chaalenjii baay'eetu mul'ata. Yeroo baay'ee wantoota garaagaraa isa kana gaasitu na caalaa beeka. Ati gaa'ela keessas jirtaa. Waa'ee gaa'ela irrattis immoo barumsa sitti nuuf qopheessee jira. Adeemsa keessa adeemamuu qabu, adeemsa keessa darbamuu qabu, yoo keessa darbamuu baate yookiis immoo akkaataatti geggeeffamuu qabutti yoo geggeeffamuu baate karaa dogoggoraarra yoo bu'ee gaa'ela keessatti wantoota dogoggora jireenya nama balleessuu danda'an baay'eetu uumama. Yoo immoo gaa'ela gaarii ta'e qajeelfama sirriidhaan yoo hordofe karaa sirriirra yoo adeeme gaa'ela gaarii yoo ta'e immoo jireenya namaa keessatti gammachuu iddoo guddaa kan qabu maatii gaariitu horatamaa jedheetan amana. Egaan gaa'elli maalidha? Maalummaa masaarraati yoo jalqaba kaasne gaa'elli maaliif barbaachisee akkamitti jalqabame maalummaadhuma gaa'elaa irraati yoo nu jalqabde gaarii natti fakkaata. Baay'ee galatoomi. Akkuma tu kaaste gaa'elli utubaa waan hundumaati jechuun hin danda'ama. Gaa'elli badee jennaani communitytu badaa, hawaasa sanatu badaa, hawaasti badee jennaan immoo biyyatu badaa. Gara waldaa kiristaanaattis immoo yoo deebine disipiliinii yookiis naamusatti waaqayyo kiristaanota heeguuni kiristaanonni yoo jireenya isaanii hin gaggeeffatan ta'e waldaan kiristaanaa baay'ee deemuu hin dandeessu. Kanaaf gaa'elli jireenya kiristaanummaa keessatti utubaadha jechuudha. Egaa jalqabuma akkuma mata duree keenyarraa kaasne already gaafatti yaada isaan kaastu barnoota guddaa dhimma kanarratti qopheesseen jira. Gaa'ela gaafa jennu waan gurguddaa sadii tuttuqnee darbuu danda'uu qabna. Jalqaba irratti gaa'elli adeemsi isaa maanni isa jedhu keenya deebisuu keenya dura gaa'elli innumti mataan isaa maanni? Amma nuti waa'ee utuu adeemsa gaa'elaa utuu hin dubbatini gaa'ellumti mataan isaa maanni? Waan tokko yoo beekte malee piroosesii isaa hin jalqabdu. Karaa tokko yoo beekte malee kallattii isaa irra hin buutu.
amma karaa sana beektutti garuu hin dhaabatta jechuudha. Lafa tokko ga'uuf yookiis karaa tokko irra deemuu fi jalqaba direction isaa beekuu qabda. Erga kallattii isaa barte immoo karaa sanarra deemta jechuudha. Karaa sanarra deemuu fi piroosesiin inni jalqabaa beekamuudhaa fi yookiin jalqabamuudhaa fi wanti suni beekamuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaafi har'a kan nuti irratti haasofnu waa'ee gaa'ilaa irratti gaafa haasofnu qabxii gurguddaa sadii kaasuu danda'uu qabna. Tokkoffaa wal kaadhimmachuu yookiis isa afaan warra faranjii yookiin hadiitiin deetingii jedhamu jechuudha. Inni isa jalqabaa ta'a. Egaa isuma kana iddoo garaagaraatti qoonnee ilaalla kutaa kutaadhaanii amma deetingii yookiin wal kaadhimmachuu kana I think akka yaadutti kutaa 3-4 nutti fudhachuu danda'a. PowerPoint baay'een qopheeffadhee jira akkuma yaada isaanii kenniteeni. Resource garaagaraarraa akkasumas namoonni gurguddoonni yeroo interview godhan waan beekurraallee waan kana doo barsiisaa turerraallee baay'eesaa walitti fiffidee kan inni qindeessuudhaaf yaaleera. Egaa waa'ee gaa'ilaa guutummaatti deebisuudhaa fi waa sadii kaasuun yookiin tuttuquun nurra jiraata jechuudha. Inni jalqabaa akkuma sitti hime wal kaadhimmachuudha. Wal kaadhimmachuun maaliif nama qopheessaa? Gaa'ilaaf nama qopheessaa. Namni wal kaadhimmatee gaa'ila keessa galaa yoo sirriitti walii gale piroosesiisaa yookiin adeemsasaa qajeelfamoota isaa har'aa kan irratti haasa'uuf jennu kana isa booddee itti deebinee ni tuttuqna. Kanaafi namni wal kaadhimmate gaa'ilatti seenaa. Gaa'illi isa lammaffaa isaarra jiru jechuudha. Inni sadaffaan erga gaa'ilatti seene immoo maatii horata jechuudha. Maatiin gaafa horamu parenting isa jedhamu jechuudha. Maatiin gaafa horamu yookiin immoo namni lama gaafa walitti dhufu ijoollee argata. Ijoolleen sun egaa saba ta'u jechuudha. Genereeshinii mataa isaanii ta'u. Isa Waaqayyoo sanyii si keessaa ba'u jedhee Abrahaamitti dubbate jechuudha. Kana iddoo lamatti qoodee ilaalla jechuudha. Genereeshinii inni jedhamu kunii fi saba baay'ee ta'uu fi namni tokko ofiisaa maatii godhatee yookiin gaa'ila dhaabbatee yeroo saba ta'uudhaaf deemu jechuudha. Isa kana garaagarummaa guddaa qaba afaan warra hadiitiin gaafa laallu posterity and generation jedhuuni. Posterity jechuun namni tokko ofiisaa gaafa baay'isu jechuudha. Xinnoo tokko ta'ee jalqabaa atamma gaafa gaa'ila jalqabdu gaa'ila gaafa godhattu ijoollee godhatta jechuudha. Kophaa kee taata. Ijoolleen kee immoo ijoollee godhatu. Inni kun egaa from posterity to generation jedhama. Akkatti deema jechuudha. Har'a egaa kan nuti irratti ilaallu egaa waa'ee adeemsa gaa'ilaa kana. Adeemsi gaa'ilaa walumaa galatti maal jennaani? Wal kaadhimmachuu jennaani jechuudha. Egaa jalqaba irratti waa'ee adeemsa gaa'ilaa kana kaasuun keenya baay'ee dirqama nuti ta'a. Sana dura garuu gaa'illi maanni isa jedhu sirriitti beekuu danda'uu qabna jechuudha. Gaa'illi maanni isa jedhuu fi gaa'ila kiristaanummaa irratti har'a nuti kan haasofnu biyyi lafaa tarii gaa'ila akka itti fakkaatetti hiikuu danda'a akka barbaadaniittis gaggeeffachuu danda'u garuu kiristaanonni akkamitti gaa'ila dhaabbatu isa jedhu kana beekuudhaa fi jalqabuma irratti gaa'illi maanni yoo jenne gaa'illi kiristaanummaa kakuu hariiroo barabaraa hariiroo jireenya ofii barabaraan yookiin bara jireenya ofii guutuu dhiiraa fi dubartii gidduutti waan ta'u jechuudha. Egaa kana gaafa jennu gaa'illi kan yeroof dhiirri tokkoof dubarri tokko wajjin turan umurii isaanii guutuu kana jechuun lafarra bara jiraatanitti jechuudha. Kan wajjiniin turuudhaa fi waadaa yookiis kakuutti walii seenan jechuudha. Inni kun egaa bara isaanii yookiis jireenya barabaraa isaan itti galan keessatti murtoo guddoo murteessa jechuudha. Jireenya isaanii ni tolcha jechuudha. Sababni isaa ijoolleen kennaa waaqayyooti jedha sagaleen waaqayyoo. Kennaa waaqayyoo fuudhanii guddisanii waaqayyoo fi imaanaa guddaa ooluu jechuun yookiis hojii guddaa hojjechuu jechuun innumti kuniyyuu mataansaa badhaasa mataa isaatii qaba jedheen hamana. Kanaaf egaa gaa'illi bara jireenya ofii guutummaa bara jireenya ofii dhiirri tokkoo fi dubarri tokko walitti dhufanii kakuudhaanii kan walitti hidhaman jechuudha. Gaa'ila gaafa jennu egaa inni kuni walitti dhufanii isaan kuni parpazii tokkoof walitti dhufu maaliif walitti dhufu isa kana itti fufnee ni ilaalla jechuudha. Amma adeemsa isaa keessatti ni ilaalla. Egaa jalqaba irratti waaqayyo gaa'ila gaafa uumu addaamii fi kan inni gaa'ila jalqabe the first God's institution jalqaba irratti dhaabbanni waaqayyo biyya lafaa kana irratti uume gaa'ila. Innis namni kophaasaa ta'uun sirrii miti. Gargaartuu akka isaatii ani nan kennaafii jedha. Seera uumamaa boqonnaa 2:18 irratti gargaartuu kana jechuun gaa'ila gaafa jennu
dhiira tokkoo fi dubara tokko jechuudha. Dhiira tokkoo fi dubara tokko saala wal faallaa ta'e jechuudha. Kan wal fakkaatu otoo hin taane saala wal faallaa ta'e dhiira tokkoo fi dubara tokko Waaqayyo kan jalqaba addunyaa kanarratti dhaabbata gaarii godhee kan inni uume isa kana jechuudha. Maaliif immoo gaa'ila kana uume yoo jenne Waaqayyo sanyii mataa isaatii kaasuudhaafi jedha. Milkiyaasii keessa immoo gaafa dhanne ilaallu. Sanyii mataa isaatii yookiis immoo qomoo ofii isaatii kaasuudhaaf Waaqayyo kana jechuun kan isa fakkaatu, kan isa calaqqisiisu, kan karakterii Waaqayyo qabu, kan waan Waaqayyo jaalatu, kan waan Waaqayyo jibbu warra akkasii kaasuudhaafi jalqaba irratti egaa Waaqayyo kanaaf gaa'ila uume jedha. Milkiyaasii keessatti gaafa dhanne ilaallu sagalee Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo gaafa dhiira tokkoof dubartii tokko kennu gargaartuu kenneef jechuudha. Gargaartuu kennaaf malee rakkistuu kennaaf miti Waaqayyo. Gargaartuu kennaaf malee kan dadhabsiistu kennaaf miti jechuudha. Qofaasaa ta'uun sirrii miteedha Waaqayyotu dubbate. Qofaasaa ta'uun sirrii waan hin taaneefi gargaartuu akka isaatii nan kennaafi jedhee isuma immoo irriba cimaatti gadhiisee cinaacha isaa keessaa dubartii kana hojjetee baasee. DNA'n hewaanii eessa keessaa argame yoo jenne Addaam keessaa argame jechuudha. Achuma keessaa baase Waaqayyo. Isuma keessaa baase Waaqayyo. Akkamitti egaa Waaqayyo gaa'ila akka uumu asuma har'aa arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa har'a gara mata duree keenyaatti gaafa seennu har'a akkamittiin gaa'ilatti seenama, akkamitti gaa'ilatti galla yoo jenne adeemsi gaa'ilaa wal kaadhimmachuudhaan jalqaba jechuudha. Egaa wal kaadhimmachuun kun immoo waltajjii irratti wal baran qofa osoo hin taane egaa waa'ee ofii yeroo itti wal baranidha jechuudha. Yeroo tokko nama tokko wajjin haasaa ture. Namni kun nama guddaadha. Maallaan jedhee iddoo tokko deemeenii Nagama je. Yaa viidiyoo kenna jalaa badee iddoo tokko deemeenii yeroo tokko nama kana wajjiniin wal baree namni kun maallaan jedhee iddoo tokko deemeen jedhe innis akkuma koo kana akkuma iddoo tokkotti isaa argee innis achitti nama tokko bareedhe nama tokko kana gaafa baru achitti namni kun nan beekaa fiizikaalii isaan beekaa wal barree walitti siqnee garuu baakgiraawundii isaa inni kana dura qabu hin beeku ture jireenya isaa hin beeku seenaa isaa hin beeku garuu namichuma hin beekaa. Booddee namichi kun yakka hojjete. Gaafa yakka hojjetu poolisoonni na biratti arganiitu gaafa inni yakka hojjetee jalaa miliqu ana dhufanii na gaafatanii. Gaafa dhufanii anaan na gaafatanii namicha sibiratti argamu kana eessa akka inni seene wallaalle lafa inni jiru nuuf fidi jedhanii na gaafatanii. Sana booda lakkanii namicha kanan beeka malee waa'ee namicha kanaan beeku jedheen deebiseef. Jarreen sana ofirraa deebisee. Egaa har'a wal yeroo itti baran qofa otoo hin taane kaadhimummaanii wal kaadhimmachuuni yeroo itti waa'ee walii baran seenaa waliillee yeroo itti baran yeroo akkasii ta'a jechuudha wal kaadhimmachuu jechuun. Egaa namni kamuu borii walii fuudha malee kaleessa waliin fuudha. Kana gaafan jedhu kaleessa isaa inni raawwate yookiin isheen raawwatteettu gufuutti ta'a otoo hin taane borii waliin waan irratti walii galan tokko waan irratti waliin deemuu danda'an tokko yeroo taa'anii mari'atanii wal argatanii waliin imala jalqaban yookiis yeroo isaan itti socho'an jechuudha. Borii walii fuudhu waan ta'eef kaleessa waliin fuudhan. Kaleessa waan biraa ta'uu danda'a. Isa kana diippilii keessa gadi seennee mata duree baay'ee irratti kaasnee gara fuula duraatti ni ilaalla. Garuu borii waliiti kan isaan irratti trust godhan yookiin irratti kan isaan murteessan jechuudha. Egaa kaleessi keenya borii keenya yookiin har'a waan nuti goonu borii keenya ni murteessa jechuudha. Isa kana egaa irratti walii galanii waan irratti walii sirreessuu danda'an irratti waliin ilaalanii yookiin waliin mari'atanii gara jireenya isa gara fuula duraatti yeroo itti waliin himala jalqaban jechuudha. Yeroo wal kaadhimmatan jechuudha. Yeroo waliin deeman jechuudha. Egaa kiristaanni tokko gaafa gaa'ilatti seenuudhaaf yaada isaa qabaatu yeroo yaadni akkasii keessa dhufu
ulaagaan namni suni heeguu qabu maal keessa darbuu qaba ulaagaan kiristaanummaa tokko maalidha jennee isa kana laaluun nurra jiraata isa kana irratti qabxii gurguddaa lama kategoorii mataa isaatii irratti kan hundaa'e siifimuun yookiin hordoftoota keenyatti ibsuun jaaladha har'a mataa isaan tuttuqaa diippilii garuu keessa gadi seenneen ilaalla tarii laayitiin koos sirriin itti fakkaatu irraa Finfinnee keessaa baheen biyya biraa jira waan ta'eef xinnoo ishee laayitiin koo sirrii miti. Kanaaf mata duree kana jalatti waan lama laalla ulaagaan gaa'ila filachuu yookiin gaa'ilatti seenuu gargaartuu filachuu maalidha ulaagaan kun isa jedhu iddoo lamatti cabsinee ilaalla. Ni jalqabaa utubaa gaa'ilaa kan kiristaanummaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Utubaa gaa'ilaa. Gaa'illi tokko pilaariinsaa maalidha? What is the pillar of marriage? Maalidha inni pilaariinsaa yookiin utubaansaa? Wantumti gaa'ila tokko utubee dhaabu maalidha? Namni tokko yeroo wal kaadhimmachuuf jedhu sirriitti beekuu qaba jechuudha. Waan gaa'illi dhaabbatuuf beekuu qaba. Waan gaa'ila cimsee dhaabu beekuu qaba. Hundeesaa beekuu qaba. Egaa hundeen kiristaanummaa gaa'ila kiristaanummaa inni jalqabaa waaqayyoon ta'uu qaba. Yoo waaqayyoon ta'uudhaa baate haala laalanii yoo walitti dhufan qabeenya laalanii yoo walitti dhufan barnoota laalanii yoo walitti dhufanii gaafa inni feel ta'e lafa ta'etti walgatuun dhufuu danda'a jechuudha. Yoo waaqayyoon ilaalanii jalqaba irratti waliif ta'uu isaanii adda baafatanii waliin jiraachuu danda'uu isaanii waliin deemuu danda'uu isaanii adda baafatanii yoo itti deemanii egaa homtuu adda isaan hin baasu jechuudha. Kanaaf waaqayyo kan waaqayyo tokko godhe namni gargar hin baasin gooftaa Yesuus Kiristoos jedhee kan dubbates kanaafi isa kana gara fuula du'aatti diippilii keessa seennee ni ilaalla. Egaa utubaan gaa'ila tokko maalidha? Waaqayyooni namni tokko beekuu qaba jechuudha. Utubaan gaa'ilaa har'amee iddoo shanitti qoodnee ilaalla. Utubaan gaa'ila nama tokko dhaabbachuu kan inni qabu iddoo shanitti qoodamee kan ilaalamu ta'uu qaba. Inni jalqabaa jaalala kiristaanummaa beekuu ta'uu qaba. Jaalala kiristaanummaa gaafa jennu jaalalli waaqayyoo jaalala dhaabbataa. Namni kamuu waaqayyoon beekee gaa'ilatti seenuu danda'uu qaba. Yoo waaqayyoo gaa'ila sana dhaabe malee gaa'illi suni umurii godhachuu hin danda'u. Gaa'ila waaqayyoo dhaabee homtuu gargar baasuu hin danda'u. Garuu wanti gargar baasuu danda'u wallaalummaa waaqayyoon beekuu dadhabu. Namni tokko kan inni badu waaqayyoon beekuu. Baay'ee namni filannaa badee waan sana sirreessuu hin danda'u. Filannaa toluun yookiis kan namaaf taatu argachuu danda'uunu mul'ataanis haa ta'uu waltajjii kamirrattuu steejii kamirrattuu wal baranii waliin deemuu haa ta'uu filannaa toluunumtu kan waaqayyo namaaf kaa'e kan waaqayyo namaaf uume sana argachuun yookiis argatanii immoo qabachuu danda'uunu inni kuni beekumsa guddaadha. Ignoraansii utuu hin taane beekumsa guddaadha inni kun. Wallaalummaa utuu hin taane beekumsa guddaadha. Kanaaf utubaan gaa'ela kiristaanummaa jaalala waaqayyoo beekuudha jechuudha lakkoofsa lammaffaa irratti. Lakkoofsa tokkoffaa irratti. Lammaffaa jala gaafa dhannu garuu utubaan gaa'elaa maali yoo jenne inni lammaffaan immoo wal hamanuu trust. Wal hamananii trust wal godhanii walitti deemu malee jarri kuni waan dhokataa baay'ee qabu. Waan dhokataa sana baasanii walitti himanii jireenya kaleessa dabarsan walitti himanii wal beeksisanii sana booda gara gaa'ilaatti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliifi wal hamanuun barbaachise yoo jenne akka waliin balleessinee fi waliif of eeggachuudha. Dhiirri baduu hin barbaadu, dubartiinis baduu hin barbaaddu, borii ishee ni sodaatti, innis borii isaa ni sodaata. Yoo trust wal godhan yookiin yoo wal amanan yookiin waliif amanaman malee iddoo kanatti rakkoo guddaatu uumama jechuudha. Garaagarummaan trustii fi faithfulness iddoo kanatti adda baafamaa jechuudha. Trust jechuun yookiin immoo wal amanachuu inni jennu kuni ofii irratti wal gatu fakkeenyaaf nuti waaqayyoon ni amananna gaafa jennu hin shakkinu jechuudha. Karaa gara biraatiin garuu namni tokko namaaf amanama gaafa jennu immoo amanamummaan suni waan inni qabu sun yookiis immoo baaluu jireenya isaa irratti dabalu yoo kun hin ta'u ta'e wanti itti irratti jira jechuudha. Kanaaf waaqayyo amanamummaa kan inni barbaadu isa booda kutaa biraa jalatti ilaalla. Kanaaf wal amanuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf dhoksanii wal balleessuu, wal qorachuun kan barbaachisa jechuudha iddoo kanatti.
wal hamanuu wal balleessuu tun taane sirriitti wal amanuu waliif jiraachuu jireenya walii ijaaruudhaa fi walitti dhufuun yookiis gaa'ela dhaabbachuun baay'ee barbaachisa jechuudha. Inni sadaffaa irratti utubaa gaa'elaa keessaa wanti nuti ilaaluu qabnu wal kabajuudha. Wal kabajuu namni kamiyyuu salphachuu hin barbaadu. Namni kamiyyuu xinnaachuu hin barbaadu. Utubaa gaa'elaa keessaa kan yeroo abbaan manaa fi haadha manaa wal fuudhuudhaa fi gaa'ela keessa galuudhaaf yeroo yaadanii egaa wal kabajuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa kana yaada keessatti qabataniitu gara gaa'elaatti seenu jechuudha. Kana jechuun namni kamiyyuu salphachuu hin barbaadu. Nama kaadhimaa isaa kabajetu haadha warraa kabajamtuu godhata jechuudha. Kanaaf yoo wal baran stage irratti gaafa wal baran lafa ta'etti gaafa wal baranii egaa wal kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun akka utubaatti kanin an ofii kooti ilaalu jechuudha. Inni arfaffaan immoo wal hubachuudha. Qabxiin ijoon iddoo kanatti ammagaa ani kaasuu barbaadu isa kana. Utubaa gaa'elaa keessaa inni guddaanii wal hubachuu understanding one another. Inni tokko inni ishee hubachuu qaba, isheen isa hubachuu qaba. Walii isaanii hubachuu danda'uu qabu jechuudha. Jireenya isaanii walii isaanii baruu qabu jechuudha. Kaleessa maal akka turan, har'a maal keessa akka jiran, bori maal ta'uu akka barbaadan wal hubachuu kaleessa isaa beekuu qabdi isheen, innis kaleessa ishee beekuu qaba, seenaa ishee beekuu qabdi. Jireenyi nama baay'ee dhokataadha. Akkuma amma western world irratti gaa'ela nama baay'ee yoo laallu kontraata ta'aa jira. Contract just for 2 years, 3 years sana booda maal godhu walii jechuudha. Inni kuni kan waaqayyoo miti. Gaa'ela jechuun balbalatti seenanii qaba malee karaa ittiin ba'anii qabu gaa'ela gaafa jennu. Kana jechuun wal hubachuu dadhabuudha jechuudha. Namni tokko gaa'ela keessa seenee ba'uuni egaa seera waaqayyoo cabsuu jechuudha. Kana gaafa jennu inni sagalee waaqayyoo jedhu yoo isheen hejjiteen alatti jedha. Yoo isheen hejjiteen alatti by the way waaqayyoo mirginni kenna iddoo kanatti yookiin yoo inni ejjeen alatti hiikuu hin dandeessu jedha. Egaa inni kuni already akka dadhabinaatti yookiin akka breaking the law seera cabsuudhaani yoo inni ishee hiikee akka yakkamaatti hin lakkaa'u jechuudha. Irraa kan hafe namni tokko gaa wal yoo hubate yoo sirriitti wal baree abbaan manaa fi haati manaa yoo sirriitti gaa'ela keessa yeroo seenanis akkuma wal hubatan utuu gaa'elatti hin seeninis yoo sirriitti wal hubatan yoo seenaa walii beekan yoo sirriitti wal abdatan lakkoofsa tokkoffaa irratti isa kaasna jechuudha. Inni kun egaa gara gaa'ela milkaa'aatti isaan oofa jechuudha. Namni baay'een utuu wal hin beekin wal fuudha. Kanaafuu sababa malee walii ka jechuudha. Namni baay'een amma yoo laallee waggaa 2 waggaa 3 waan akkasitti wal fuudha. Maaliifi amantaa waan hin qabneefi waaqayyoon beekuu keessa waan hin jirreefi biyya fakkaatanii akkaataa biyyaa naannoo fakkaatanii deemu malee waaqayyoon gammachiisuudhaaf waan hin jiraanneefi jireenyi isaanii yookiis gaa'elli isaanii waliin kan itti fufinsa qabaatu hin ta'u. Yeroo tokkoon seenaa nama tokko dhagaye gara Wallaggaa kana keessatti cidha isaa irratti namni tokko qarshii 300 baasee cidha isaa gaggeeffatee jedhee natti namni tokko kanan seenaa kana dhagaye waggaa 8 dura. Anis naannoo kana kan inni gaa'ela dhaabbadhe almost waggaa 8 caaleera. Sana booda namni kuni qarshii 300 yeroo sana baasee gaa'ela fuudhee garuu torban sadaffaa isaatti haadha manaa isaa hiikee naan jedha. Maaliif jedhee gaafan gaafadhu maallaqa liqeeffatee waan fuudhee fi gaafa haati manaa isaa isheen inni fuudhe gaafa kana dhageessu walii galuu hin dandeenye walii kan jedhanii natti haasa'an namoonni sun. Wal hubachuu waan hundumaa yoo wal hubatan yoo understand wal godhan yoo waliin ta'anii waa murteeffatan malee yoo waliin ta'anii waan isaaniif ta'u waliin mari'atanii imala isaanii gara fuula duraa jireenya isaanii gara fuula duraa waan ta'uu barbaadan waan waliin hojjechuu danda'an yoo isa kana sirriitti adda baafatanii wal hubatanii itti deeman malee gaa'elli suni humrii godhachuu hin danda'u. Yoommoo walinii kan ta'es wal guggubaadhuma jiraatu jechuudha. Wal rakkisaadhuma jiraatu jechuudha. Waaqayyo kun akkas ta'uu barbaadu. Egaa gaa'ela keessatti utubaan gaa'elaa inni guddaan isa kana. Inni kabiraa qabxii 5ffaa irratti utubaa gaa'elaa kanan ani har'a kaasuu barbaadu amantii qabaachuudha. Amantii gaafa jennu waaqayyo irratti amantii qabaachuu, waaqayyo irratti of gatuu, waaqayyoon dhuunfaatti beekuu isa jedhudha malee nama amantaa tokko hordofu ta'uu
kanan ibsu miti jechuudha iddoo kanatti. Ani kanan dubbachuu barbaadu waa'ee feeziiti malee waa'ee reliijinii miti jechuudha. Hayimaanotanyaan ni jedhamu. Namni baay'een amantaa tokko join gochuu danda'a. Inni suni jireenya isaaf hin argamsiisu. Inni guddaan maanni Waaqayyo kan nurraa barbaadu amantaa akka isarratti qabaannu barbaada jechuudha. Namni tokko amantaa qaba gaafa jennu gaa amantaa jireenya isaa jijjiiru, amantaa ofiisaatii itti gaafatamummaa fudhatee dhala namaa nama kan biraarratti bu'aa wayii dabalu, ofiif jijjiiramee nama kan jijjiiru, seenaa hojjechuu nama danda'u, dhiira isaa ta'uu dubartii, Waaqayyo dhuunfaatti kan beeku nama akkasii ta'uu qaba. Kanaaf sagalee Waaqayyo amantaa gaafa jennu nama Waaqayyotti amanu Waaqayyo ni barbaada. Kanaaf Phaawulos warra biyya lafaa warra gooftaan beenne wajjiniin walitti ni hidhaminaa jedha. Waa'ee gaa'ilaa gaafa dubbatu gaafa kaasu iftii fi dukkanni maal waliif waaqa bareedu. Nama baay'ee nan dhagaa maal rakkoo qaba yoo ishee gooftaan beenne haa bareeddu malee gooftaa hin beektus yoo ta'e yooni fuudhee gara gooftaatti ishee fide maal rakkoo qaba jedhanii yeroo namoonni baay'een dubbatan nan dhagaa kun amantii dhabuudha. Kana gaafan jedhu erga isheen amante fuudhuu qaba malee yoo dhuguma jaalateera ta'e otoo isheen fuudhin dursee gara Waaqayyootti ishee fidee fageenyatti sexual intercourse utuu hin godhin otoo ittiin bu'in otoo mukattii Waaqayyootti hin bu'inaa jedhe sana hin nyaatin otoo isheen tuqini fageenyatti ishee gara Waaqayyootti hergee gara Yesuus Kiristoositti ishee butee gooftaa Yesuus Kiristoosiin erga isheen amante gara sanatti fiduu ni danda'a jechuudha namni tokko. Kanaaf Phaawulos walitti hin hidhatinaa warra Waaqayyoon hin beekne gaafa jedhu fakkeenyatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Geediyoon yoo laallee dhuma isaatu badee sababi isaa maal akka ta'e macaafa qulqulluu keessaa lafa taa'ee jira. Akkasuma Salamoon yoo laallee dubartii 1,000 fuudhee Salamoon seenaa isaanii yoo laalte baay'ee dubartootatu dogoggorsiise. Salamoon dubartii 300 leegaaliidha. 700 immoo leegaaliidha. Gaafa kana yennu gaa dubartii warra hormootaa jedha. Warra Tiroos, warra Sidoonii, Salamoon baay'ee dogoggoranii. Waa baay'ee Salamoon irraa baranne garuu kan waan lallabe jiraachuu dadhabe nama baay'ee karaa kan itti agarsiise garuu waan lallabe sana immoo mo'achuu kan dadhabe Salamoon argina jechuudha. Salamoonii in kufe jechuudha. Dubartii warra Tiroos, warra Sidoon kana dubartii warra hormaata waaqa tolfamaa duraan caccabsee Israa'el ittiin qulqulleesse deebisee akka Israa'el keessaa kan inni qulqulleesse deebisee akka inni galma isaanii ijaaru kan godhe dubartoota jechuudha. Sin jaaladha jedhanii lafaan isa dha'an jechuudha. Jaarsi bara dullummaa isaa keessa gaa kanaan miidhame jechuudha. Kanaaf warra Waaqayyoon hin beekne wajjiniin walitti hidhamuun hin barbaachisu kan jedhu waaqa tolfamaa mataa isaanii waan qabanii fi ni dogoggorsiisu jechuudha. Yoo laallee dhugumaan dubbachuu fi hafuurri hamaanii dhiirattis dubartiittis ni fayyadama kun beekamaadha. Jalqabumaa kaasnee yeroo seexanni dubartiitti fayyadamen argina Hewaanii. Egaa waan seexanni karaa Hewaaniin Addaamiin rukuteef yookiis dha'ee fi Waaqayyoo Addaamiin firdii jalaa hin baasne lachan isaaniitti farade. Akkasumas illee amma Saamsoon yoo laallee kan galaafatee dubartiidha. Jaalala fakkaattee wajjiniin jiraattee booddee qullaasa gootee mataasaa yookiin simboo isaa sanarraa gatte jechuudha. Rifeensa isaa irraa haadde. Egaa kana gaafa laallu akkasumas immoo karaa dubartootaa Waaqayyo yeroo hojii gurguddaa hojjetu argina. Fakkeenyaaf amma durba Maariyaam gooftaa Yesuus Kiristoos isheerraa dhalate karuma dubartii kufaatiin dhufe dubartiin immoo ilma dhiiraa argachuudhaani ni fayyiti jedhee Phaawulos kan dubbate iddoo kanatti inni egaa teoloojii gadi fagoodha inni sirriitti hiikuu barbaachisaa har'aaf irra darba. Kanaaf amantii qabaachuun egaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha gara poointii kooteetti gaafan deebi'u. Lachan isaanii namoota gooftaa Yesuusin sirriitti beekan ta'uu qabu. Yoo akkas ta'e malee wal qoruu ta'a jechuudha. Seenaa baay'ee kaasee haasa'uu nan danda'a. Kan mataa kootii kaasee haasa'uu nan danda'a. Yoo lachan isaanii waliin kadhatu ta'e yoo lachan isaanii cimoo ta'anii seexanni aksesiin argatu jechuudha. Karaa ittiin galee jireenya isaanii miidhuun argatu. Yeroo argachuus, yeroo dhabuus, yeroo quufaas, yeroo beelaas jarri suni tokkummaa uumuudhaanii waliin gooftaa ni kabaju jechuudha. Waliin Waaqayyoon ni ulfeessu jechuudha. Kanaaf gaa'illi egaa yeroo Waaqayyo gaa'ila keessatti nama heebbisu
hoolistikii kan ta'e jireenya karaa hundumaanii namaa kenna jechuudha. Jireenya karaa hundumaa gaafa jedhu waan Waaqayyoo keessatti ulfina argatu, waan Waaqayyoo irratti nama heebbisu isa kanatu argama jechuudha. Inni kabraa har'a irratti ilaallu utubaa gaa'elaa isa jalqabaa kana ilaallee irra waliini. Utubaan gaa'elaa inni jalqabaa jaalala kiristaanummaa beekuudha jennee kaasnee irra. Inni lammaffaa irratti nuti kaasnu immoo abboommii gaa'ela keessa jiru beekuu isa jedhu kana sirriitti beekuu qabna jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessaa waa lamatu jira. Godhii hin godhin yookiis immoo raawwadhu hin raawwatin waan jedhamu abboommii lamatu jira sagalee Waaqayyoo keessaa. Yoo waan gochuu qabdu goote malee wanti siif argamuu qabu siif hin argamu. Yoo waan gochuu hin qabne dhiiste malee naamusa sanaan yoo deddeebite malee hebbi Waaqayyoo achitti si eegu siif hin argamu yookiis immoo waan irraa eegamuu qabdu irraa eegamuu dhiisuu dandeessa jechuudha. Kanaafi Waaqayyoo gaa'ela kiristaanaa keessatti waan inni abboometu jira jechuudha. Wanti inni abboome kiristaanota yeroo isaan gaa'ela godhachuudhaaf deemanii hundi isaanii waan beekuu qabanii qajeelfamoota wal kaadhimmachuu jedhee mata duree kana kan hin moggaaseef kanaafi ittuma deemna jechuudha. Amma qabxii gurguddaa 3 kaasuun nurra jiraata. Egaa qajeelfamoota wal kaadhimmachuu kana jalatti amma utubaa kana jalatti amma deebisnee gaafa laallu jalqabaa jaalala kiristaanummaa beekuudha. Inni lammaffaa immoo abboommii kiristaanummaa keessa jiru beekuu qabna jechuudha. Abboommiin kiristaanummaa keessa jiru inni jalqabaa wal tajaajiluu fi wal fuudhuutu qaba jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo gargaartuu akka isaatii nan kennaafeera. Seera uumamaa boqonnaa 2:18. Gargaartuu akka isaatii nan kennaaf. Waaqayyoo warri wal fuudhan akka wal gargaaran barbaada malee akka abidda walitti ta'an hin barbaadu. Akka wal deegsan hin barbaadu. Akka wal rakkisan hin barbaadu Waaqayyo. Akka isaan wal gargaaran, akka isaan waliin tarkaanfatan, akka isaan wal hutuban barbaada jechuudha. Kana gaafa jennu Waaqayyo yeroo dhala namaa baay'isu gaa'elaan dhala namaa baay'isa jechuudha. Waaqayyo waan biraatiin hin baay'isu. Gaa'ela gaafa jennu gaa inni jalqabaa the first blessing in the marriage is inni kun egaa jalqaba irratti eebbinni jalqabaa ijoollee argachuudha. Gaa'elli hin jiru taanaani already dhalli namaa baay'atu jechuudha. Multiplicationin hin jiru jechuudha. Kanaaf Waaqayyo horaa baay'adhaa jedhee horaa baay'adhaa gaafa jedhu be multiplied baay'adhaa baay'isaa baay'adhaa gaafa inni jedhu Waaqayyo nama baay'ee barbaadeera jechuudha. Isa kanarratti waa'ee karoora maatii fa'aa gaafatu yoo na hordoftoonni kuni inni kunis iddoo itti ka'uu qaba egaa har'a kanan irratti xiyyeeffachuu barbaadu abboommii kana jalatti wal tajaajiluudhaa fi wal fuudhuudhaa fi qophaa'u jechuudha. Inni kuni sirriitti waan beekamuu qabu. Walitti ba'aa ta'uutu hin ta'in wal tajaajilu dhiirri jabaadha. Dubartiinis jabduudha. Namni dadhabaan hin jiru. Yoo ofirratti hojjete yoo waan hojjechuudhaaf dhalate beeke malee namni jabaachuu danda'u. Kana beekuu danda'u qaba. Maal hojjechuuf dhalate? Maal beekuu qaba? Maal irratti xiyyeeffachuu qaba? Maal irratti concentrate ta'uu qaba namni tokko? Isa kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Efesoonni boqonnaa 5:21 irra gaafa dhannee ilaallannu sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Kiristoosiin safeeffachuudhaaf waliif abboomamaa tarii Baayibilii yoo si bira jiraate yoo dubbiste natti tola. Yoo hin jiru ta'e isa sirraa kunoo ani qopheeffadhee jira. Efesoon meeqatte? Efesoonni boqonnaa 5:21. Si bira jira argatte? Dubbisne maal jedha? Efesoon 5:21. 5:21. Kiristoosiin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Yaa kanuma dubbataa jechuudha. Kiristoosiin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Yaa kun baay'ee waan barbaachisaadha jechuudha. Safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Karaa gara biraatiin maal jechuudha? Walii keessan tajaajilaa jechuudha. Wal tajaajiluudhaa fi hayyamamoota ta'aa walii keessan tajaajilaa humna waltumsaa jechuutti qabu. Asitti Phaawulos gaafa dubbatu waa'ee gaa'elaa keessatti kaasee dubbata.
Kanaafi abbaan manaa fi haadha manaa gaafa wal fuudhuudhaaf karaa yookiin kana isatu cover godha kan ammoo isheetu cover ga'ee isaanii beekuu qabu. Gara nama kana nan tumsa, nama kana wajjin gatii nan baasa, nama kana nan cimsa. Wal baruu akkamitti nama garaa ofii argatu jedhu qabxii muraasa amma kanaa gaditti nan kaasa. Garuu raafilii yaada isaasa kana gaa'ila gaafa kaasu waa'een gaa'ilaa kanarratti sirriitti beekamu yookiis haasa'amuu waan qabuu fi kursuu waan qabu kanarratti dursee jechuudha. Kanaaf walii keessanii fi maal godhaa tajaajila kennaa Kiristoosiin safeeffachuudhaan. Kiristoosiin safeeffachuu jechuun already abbaan manaa haadha manaa isaa jaalatu. Tole connection jiraate addaan citee jira. Hanga inni deebi'utti faarfannaa tokkoon isin affeera. Tole itti deebinaa faarfannaatti amma deebi'eera waan ta'eef gara keetti si deebisa. Hello John, nagama? Nagaam? Nagama ta'uuf. Connection tuna jalaa badesi. Tole rakkoon jiru. Sirreesseera. Kanaaf itti deebinaa iddoo silaa dhaaberratti. Inni lammaffaa irratti immoo nuti ilaallu alduree tokko malee wal jaalachuu. Inni kun abboommii jalatti kan abboommii gaa'elaa kiristaanummaa jalatti kan nuti ramadnudha. Ergaa alduree tokko malee wal jaalachuu inni jedhu kun egaa waliin waan bori murteessan tokko irratti walii galanii jalqaba irratti wal tajaajiluu jenneerra. Lammaffaa kanarratti immoo alduree tokko malee wal jaalachuu gaafa jennu walii isaanii akkaataa kamiin jaalatanii utuu qabeenya irratti hundeeffamin utuu beekumsa irratti illee utoo hin hundeeffamin garuu laphee walii argatanii yookiis walakka jaalatan erga adda baafatanii materialistii utuu hin ta'in nama jiramii waan biyya lafaa kana yoo sana qabaatte malee yoo kana qabaate malee yoo kana ta'e malee jedhanii akka warra biyya lafaa utuu alduree tokko malee wal jaalachuu yoo danda'anii inni kun egaa gaa'ila abboommii waaqayyoo raawwachuu keessatti kan hundeeffamu jechuudha. Yoo alduree tokko malee akkuma waaqayyoo alduree tokko malee without any condition unconditional love jennaan isa gaa'ila homaa irrattuu alduree tokko malee utoo waan tokko irratti hundeeffamin waaqayyoo ilaaluudhaan waaqayyoon amanachuudhaanii hundeeffamu isa kana yoo sirriitti beekanii abboommii kana yoo sirriitti beekanii waaqayyo waan hunda isaanii ta'a jechuudha. Waaqayyo waan hunda isaanii ta'ee fi isaan gargaara jechuudha. Inni sadaffaan immoo abboommii kiristaanummaa gaafa jennu isa kana jalatti wanti nuti ilaallu inni sadaffaa irratti nuti ilaallu wal kabajuu namni kamuu kabaja barbaada. Namni salphachuu barbaadu hin jiru gubbaatti tuqeen darbe wal kabajuu gaa'ila keessa gaafa seenanii abbaan manaa ishee hatee akka isheen qaanoftu yookiin immoo isheen cubbuu gootee akka abbaan manaa ishee qaana'u
waan akkasii utuu hin taane jalqabatti waaqayyoon beeku gubbaarratti waa'ee utubaa kiristaanummaa jalatti ilaalleerra. Amma immoo wal kabajuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Abboonni kiristaanummaati. Haati manaa abbaa manaa ishee kabajuudha. Abbaan manaa immoo haadha manaa isaa haa jaalatudha. Egaa jaalalli jira taanaan kabaji jira. Kabaji jira taanaan immoo wanti hunduu jira. Namni kabajame mooraalii guddaa yookiin haamilee guddaa qaba jechuudha. Haati manaasaa namni haati manaasaa haamilee kennituu fi hammamiyyuu haalli yoo ulfaataa ta'e duubatti deebi'uu hin danda'u. Fuuluma duratti deema jechuudha. Kanaaf wal kabajuun abboonni gaa'ela kiristaanummaa keessatti kan ramadamu jechuudha. Inni arfaffaa irratti immoo giddugalummaa kamiyyuu ofirraa kutu interruption isa jennu jechuudha. Yeroo tokko abbaa manaa fi haadha manaa gidduu kan galu warra obbolaadha. Namni baay'een kan wal jeequ sababa kanaatiif akkasumallee boyfriendii yookiis girlfriendii kana dura isaan qabu turan fa'aatu murteessaaf jechuudha. Inni kun rakkoo gurguddaa uuma jechuudha. Gaafacheessike maal godhu jedhanii nama gaafatu, nama kan biraa gaafatu, abbaa manaa isaanii gaafatanii qabeenya qabanillee wal dhoksu. Wanta akkasii turee bulee jireenya isaanii diigaa. Kun akka hin taanee fi giddugalummaan addaa ba'ee waaqayyoo abbaa manaa fi haadha manaa sana gidduutti argamee hojii akka hojjetuu fi walii isaaniitii fi iftoomina keessa galanii gaa'ela isaanii murteeffachuudhaa fi itti adeemuu beekuu danda'uu qabu jechuudha. Too gaa'ela keessaa hin seeniin sana dura yoo wanti biraa gidduu gala ta'e isa dafanii ofirraa adda baasuu isa ofirraa kutuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isaan lamaan qofatu dhimma isaanii murteeffata jechuudha. Gaafa kana laallu dhimma isaanii waan qaban waan qabaachuu barbaadan hunda irratti hoogganuu kan danda'u isaan lamaan qofa. Qaamni sadaffaan gidduu galataan gaa'elli isaanii sun hin turumbulu jechuudha. Kana baay'een keenya ni beekna. Yeroo baay'ee abbaa haadhatu gidduu galaa sana booda balaan bu'a jechuudha. Mana baay'eetti abbaan manaa haadha isaa yookiin abbaa isaa yookiin obbolaa isaa mari'ata waa'ee haadha manaa isaati yookiin immoo fuudhuuf illee akkasuma wal kaadhimmachuu irraa kaasee hamma gaa'ela dhaabbatanii immoo hamma maatii horatanii jireenya biyya lafaarraa qaban kana waliin xumuranitti ofii isaaniitii waan murteessa waan irratti mari'atanii qaama sadaffaatti dabarsuudha malee egaa nama biraa wajjiniin mari'atanii ofii walii wajjiniin yoo itti deemanii jireenyi isaanii deemuu fulla'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Amma dhumaatti deemuu dhiisuu danda'a jechuudha. Jaalalli dhugaanis kan argamu yoo waaqayyoo dhuga baatuu namaa ta'e yoo waaqayyoo gidduu namaa jiraate jechuudha. Inni shanaffaan abboonni kiristaanummaa keessatti kan hin har'a qoodee hordoftoota keenyaaf hiruu barbaadu bilchina sammuu qabaachuudha. Gammalachuutiinuu namni hunduu bilchina sammuu qabaachuu qaba. Isheen heerumtus inni fuudhus bilchaachuu danda'uu qaba. Kana gaafan jedhu bilchaachuu gaafan jedhu qabarratti waldaan kiristaanaa barsiisuu danda'uu qabdi. Wangeela beekuu qabu. Macaafa qulqulluu seera uumamaatii amma mul'ataatti dubbifachuu qabu. Barnoota barachuu qabu. Miiraan otoo hin ta'in bilishinaan emotionally ta'anii otoo hin taane matured ta'anii jireenyi isaanii bilishaatee gara sanatti deemuu danda'uu qaba. Har'a addunyaa kanarratti yoo laallu waan hin taane waan fokkisaatu ta'aa jira. Akkuma baay'een keenya beeknu umuriin kan hin geenye yeroo itti wal fuudhan jira. Akkasumallee namoonni saala wal fakkaataan yeroo gaa'ela dhaabbatan jira. Akkasuma bineensa wajjiniin yeroo dhaabbatan jira. Waan sammuu namaa detestable waan ta'e waan sammuu namaatti gaasisaa ta'e waan sammuu namaatti hin tolleetu addunyaa kanarratti ta'aa jira. Inni kun egaa maalirraa dhufe yoo jennee hawwii gadhee yookiin hawwii fokkisaarraa kan dhufe evil desire irraa kan dhufedha jechuudha. Namni hundumtuu gaafa hawwii gadhee hawwuu jalqabu cubbuun dhalattee immoo du'a taateedha. Har'a namni baay'een egaa utuu hin awwaalamin du'ee jira jechuudha. Sababi isaa hin bilishaanne sagalee waaqayyoo hin beeku. Dhaabbiwee utuma dubbannu karaan ittiin waaqayyoo beeknu inni jalqaba sagalee isaa dubbisuu qofa. Lammaffaa irratti gaafa sagalee isaa dubbisne hafuurri isaa immoo gaayidii nu godha, nu gaggeessa. Gaayidaansii kan nuti argannu, gaggeessaa kan nuti argannu hafuura waaqayyootiin gaggeeffamna. Hafuurri waaqayyoo immoo akka seera waaqayyootti hojjeta. Seera waaqayyoo hin cabsu hafuurri waaqayyoo. Kanaaf nama sagalee waaqayyoo abboomametu jireenya waaqayyoo jiraata jechuudha. Jireenya waaqayyoo gaafan jedhu jireenya waaqayyoo keessatti argamuu waaqayyoo keessatti inni in argama jechuudha. Prezeensii waaqayyoo yeroo hundumaa yoo nama wajjiniin ta'e wanti hamaa fakkaatu hundisaa
gara gaariitti jijjiirame jechuudha. Gaarummaaf taasisa jechuudha Waaqayyo waan hundumaa. Kana egaa kan nuti argannu yoo beeknedha. Sabni koo beekumsa dhabuurraa kan ka'ee badeeraa jedha Waaqayyo. Saba isaatu bade malee saba isaa kan hin taanetu bade miti. Irra kan nuti ilaalu. Eessaa badanii saba isaatu bade. Eessatti badanii biyya lafaa keessa badan. Biyya lafaa keessa badanii manuma keessa badan jechuudha. Manuma isaanii keessa badanii namni mana isaa keessa badeen argamu baay'ee kan nama dhibu. Namni biyya biraatti badeen argama. Maaliifi ofii isaatii survive gochuuf yookiis ofii isaa jiraachisuuf jedhee hin iyyataa, wittifataa, leegaalii wayii argachuu barbaada. Booddee mul'ata jechuudha. Namni mana keessa bade garuu hin argamu. Egaa nama Waaqayyo irratti shororkeessummaa gaggeesse yoo jenne nama sagalee isaa tuffatee dhiise garuu ofii isaatiif miidhama jechuudha. Namni akkasii egaa har'a gaa'ela dhaabbachuu isaa ilaala malee yoo hin bilchaanne yoo Waaqayyoon hin beekne fulla'uu hin danda'u. Fagoo deemuu hin danda'u. Jalqaba irratti miiraan otoo hin taane bilchinaan akka itti galamu. Gaa'elli maaliif dhaabbata? Jireenyi maaliif jiraatama? Waaqayyo maaliif nama waama? Waaqayyo maaliif nama barbaada? Bilchinni sammuu baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf ergaa warra Roomaa boqonnaa 12:2 irratti sammuu keessaniin jijjiiramaa jedha. Sammuu keessaniin jijjiiramaa malee biyya lafaa hin fakkaatinaa jedha. Be transformed in your mind. Sammuu keessaniin jijjiiramaa. Sammuu keessaniin jijjiiramaa gaafa jedhu maayindii keenya malee bireenii keenya miti. Jijjiiramuu qabna jechuudha. Kana jechuun yaada keetu jijjiiramuu qaba. Ayidiyaa keetu jijjiiramuu qaba. Be matured. Maturitiin baay'ee barbaachisa. Bilchinni baay'ee barbaachisa jechuudha. Kanaaf bilchina sammuu qabaachuu qabu. Kiristaanonni tokko abboommii gaa'elaa beekuudhaa fi ofii isaaniitii bilchaachuu qabu. Inni dhiiraa bilchaachuu qaba. Isheen dhiiraa bilchaachuu qabdi. Waan hundumaa beekanii gaa'ela itti galuu qabu. Baratanii itti galuu qaba malee ergan itti galeen baradha jechuun inni kun jireenya namaa balaa hin taane irra buusuu danda'a jechuudha. Inni ja'affaani wantin anarraa kaasuu barbaadu abboommii gaa'elaa kan kiristaanummaa jalatti kan kaasuu barbaadu jaalala guutuu qabaachuudha. Egaa jaalala guutuu gaafa jennu complete love jechuun jaalala guutuu isaa gubbaatti kaaseera. Lakkoofsa lammaffaa irratti inni nuti ilaalle alduree tokko malee wal jaallachuu jenneerra. Alduree tokko malee homaa Waaqayyoon ilaalanii qofa erga wal fuudhuudhaaf murteessanii, erga walii galanii, erga ati kooti waliin jedhanii, erga isheen kooti yookiin inni kooti jedhanii jala muranii sana booda jaalala guutuu waliif qabaachuu. Gaafan kana jedhu Waaqayyo jaalala guutuu nuuf qaba. Garuu jaalalli Waaqayyoon guutuun sun immoo kan ittiin beekamu, kan ittiin mul'atu yoo nuti akka inni nu jaalatu jaalala isaa sana yoo beeknedha jechuudha. Jaalala isaa sana yoo sirriitti beeknedha. Erga nama kana deeme adeemsi kaadhimummaa maalidha? Qajeelfamoota wal kaadhimmachuu jennee mata duree kennineef jirra. Mata dureen kun kan deebii argatu yoo sana irratti haasa'uu barbaadu kana yookiis irratti haasa'uuf jedhu kana yoo sirriitti yoo inni namaa gale malee sirriitti waa'een wal kaadhimmachuu yookiin deetingiin sirriitti adda baafamuu hin danda'u jechuudha. Egaa adeemsi kaadhimummaa yeroo itti wal baran irraa kaasee kan mul'atudha. Yeroon kun egaa yeroo itti wal barbaadan yeroo itti jireenya isaanii gara fuula duraa waliin jiraachuudhaa fi wal qorachuu yookiis immoo amala walii isaanii baruu itti jalqabanidha jechuudha. Yeroon kun yeroo itti wal qoratan, yeroo itti wal qo'atan, yeroo itti wal baran, yeroo itti isa baran, yeroo itti ishee baran, yeroo itti walii isaanii baakgiraawundi isaanii adeemsi kaadhimummaa nama tokko egaa kan inni itti jalqabu adeemsi isaa wal baruu irraa jalqaba. Wal baruu kan wal baru nama wal hin beeknedha. Kan waliin dhalatee, waliin guddatee, waan ta'e baay'ee kan wal beeku baay'ee jalqaba irraa kaasee kan wal beeku wal fuudhuu danda'a. Garuu namni persentiin 90 ol kan wal hin beeknetu wal fuudha addunyaa kanarraa. Wal baruu, fagootti wal baruu, barnoota irratti wal baruu, karaa irratti wal baruu, iddoo ta'etti wal baruu, lafa ta'etti wal baranii wal fuudhuu yookiin immoo wal qoratanii walitti deemu. Inni kun egaa deetingii jala yookiin wal kaadhimmachuu jalatti kan qoodamu jechuudha. Egaa wal kaadhimmachuun hin jiru taanaan wal fuudhuun hin jiraatu. Isa kanatu iskiriinii irratti naa barreessite natti tola. Namni kamiyyuu dafee akka kaadhimmatu, dafee akka haadha warraa isaa taatu, akka hamma barbaaddatu,
dafee akka jala muratuun barbaada. Wal kaadhimmachuun hin jiru taanaan wal fuudhuun hin jiraatu. Namni hin kaadhimmanne yookiin kan fuudhu kan hin beekne yookiis kan itti heerumtu kan hin beekne gaa'ela dhaabbachuu hin dandeessu. Inni kun egaa kaadhimummaa adeemsa kaadhimummaati. Wal baruurraa jalqaba jechuudha. Gaafa nama baran hundumaa fuudhu yookiin itti heerumu jechuu miti. Egaa kan adda baasan waaqessi haa eebbisu. Kan adda baasan kan irratti walii galan wantoota gubbaatti haasa'aa dhufne kana hundasaa kan gaafa baranii waan tokko irra gahu jechuudha. Waliin haasaa jalqabu, waliin marii jalqabu, walii isaaniitiif yaaduu jalqabu. Egaa wal kaadhimuuni wal baruurraa jalqaba jechuudha. Gaafa wal baranii gaaf sana hojiin jalqabameera jechuudha. Gaafa wal baran sana namoonni baay'een gara waliin jiraachuutti namoonni deeman baay'een isaanii jiraatu. Isa kana yeroo biraa kaasa. Sirriitti haasa'amuu qaba wanti kuni nama baay'ee kan jiige jireenya nama baay'ee kan balleesse namoonni gaafa wal baranii waliin jiraachuu jalqabanii waan baay'ee balleessu jechuudha. Namoonni kuni by the way namni abbaan manaa ta'uudhaaf yookiin haadha manaa akka taatuuf namni baru yookiin bartu tokko jalqaba irratti qoree kan ilaalu daftee wajjin jiraachuu yookiis immoo maal jennaani sexual intercourse isa jennu jechuudha. Wal quunnamtii saalaa gochuudhaaf yoo hin fiigu ta'e akkuma isaaf daftee harka laatte nama biraatiifis harka laachuu dandeessi. Kanaaf dafanii asirratti qorumsa tokko keessa darbuudha. Har'a namni baay'een kan baay'ee sinnibu achittis asittis friendii kooteedha, hiriyaa kooteedha yookiin hiriyaa kooti jetti. Sana booda yeroo muraasa booda immoo isa gadhiistee kan biraatti darbiti. Inni kun egaa gaafa wal baran jalqaba yoo ta'e yookiin torban tokko torban lama ji'a lamatti jalqaba yoo ta'e inni kun rakkoo guddaadha. Wal baranii amma gaafa gaa'elaatti wal eeganii waliin jiraachuu jalqabuun baay'ee murteessaadha. Isa kana mata duree biraa irratti sirriitti ilaalla. Egaa inni kun baay'ee fokkisaadha. Garuu waan garaa isin kutu baay'een asirratti haasa'a. Waan garaa isin kutu waan jireenya keessan gara qulqullummaatti oofu biyya lafummaa keessaa kan isin baasu ulfina gaa'elaa kan eegu baay'ee gara fuula duraatti waan baay'ee yaada baay'ee qopheessee jira. Isa yeroo sanan kaasaa. Egaa wal kaadhimmachuun wal fuudhuudhaa fi karoora baasuudha yookiis immoo karoora gara fuula duraa waliin ta'anii mari'achuudha malee gaaf sana wal fudhatanii yookiis galuu yookiis waliin jiraachuu miti. Egaa akkamitti yookiis immoo maal keessa darbanii gaa'ela dhaabbatu isa jedhu adeemsa yookiis qajeelfama guddaan isa kana jechuudha. Amma sana barreessitaa iskiriinii irratti maal keessa darbanii gaa'ela dhaabbatu inni kun deetingii jalatti jechuudha. Kaadhimummaa jalatti kan ramadamudha. Maal keessa darbanii gaa'ela dhaabbatu. Gaa'elli akkamitti dhaabamaa? Maal keessa darbamaa? Waan beekuu qabnu gubbaatti utubaa gaa'elaas kaaseera. Akkasumas immoo abboommii gaa'ela kiristaanummaa keessa jirus kaaseera. Amma iddoo kanatti garuu maal keessa darbameetu gaa'elli tokko dhaabamaa? Maal keessa darbama? Inni kuni sirriitti beekamuu qaba jechuudha. Lakkoofsa tokkoffaa irratti maal keessa darbanii gaa'ela dhaabbatu. Yes. Inni tokkoffaan lakkoofsa tokkoffaa irratti gaafa wal kaadhimmachuun jalqabu maaltu jalqabaa? Wal harkisuutu jalqaba. Attraction. Wal harkisuu. Inni isa harkisa, isheen isa harkista. Wal harkisuu gaafa jennu immoo waliin jiraachuu jalqabutu hin taane yaada walii isaanii qabaatu, walii yaaduu, sammuu isaanii keessatti. By the way, har'a namni baay'een kan itti dogoggoraa jiru raajiidhaan wal fuudha namni baay'een. Waaqayyo isa siif kenneera, waaqayyo ishee siif kenneera jedhanii yeroo walitti raajan argina. Ta'uu danda'a, waaqayyo dubbachuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf hafuurri qulqulluu waan dubbatu baay'een itti walii galaa jechuu danda'a. Inni waaqaa. Anis immoo yoo inni natti dubbate inuman jedha. Garuu wanti raajiidhaan jalqabame raajiidhaan jiggata. Kana beekuu danda'u. Namni tokko namatti hin jaalanne waaqayyo sii kenneera jedhee sitti raaja yoo ta'e gaafuma raajiin biraa immoo dhufee yoo rakkoo ishee sobee sitti hime gaaf sana hiikta jechuudha. Jaalattee keessi kee itti amanee waa'ee ishee baay'ee siraasee ishee malee jettee gugee koo jettee jaalallee koo jettee na fayyaddi isheen nama rarti jettee yoo itti deemte gaa'elli suni gaa'ela cimaa ta'a. Homtuu gargar baasuu hin danda'u. Yoo si harkisti ta'e
haasaan ishee si harkisa yoo ta'e hundas si harkisa miti. Even miidhaginni ishee si harkisa yoo ta'e even modeeliin ishee approachiin ishee si harkisa yoo ta'e wal harkisuun asirraa jalqaba jechuudha. Atiraakshiniin asirraa jalqaba. Yeroo wal harkisuu jalqabdanii gaaf sana jaalalli dhugaan mul'achuu jalqaba jechuudha. Kana jechuun wal fuudhattanii gaaf sana galtuu yookiin immoo waliin jiraachuu jalqabduu miti. Fageenyas haa ta'uu isa malee ishee malee ofii keetiif waadaa galta jechuudha. Abbaan dhufe haa dhufu, wanti bade haa badu, wanti dhalate haa dhalatu, wanti sarraa yookiis ishee irraa adda si baasu hin argamu. Kuni gaafa kaadhimummaa keessa galtu ishee fuudhuudhaa fi ulaagaa isheen qabdu ni ilaaltu. Ulaagaa isheen qabdu gaafan kana siin jedhu waan inni qabu yookiin isheen qabdu qofa kan ilaaltu miti. Ishuma jaalatta, ishumatu haasaa ishee sitti tola. Asaasa ishee gaafa isheen whisper gootu, gaafa isheen sitti asaastu, gaafa isheen bilbila bilbiltu, gaafa isheen tarkaanfiin ishee illee sitti toluu danda'a jechuudha. Wal harkisuu inni sitti toluu danda'a. Bifti sitti toluu danda'a. Gaaf sana jechuudha. Gaa'ela keessatti wal harkisuun jira taanaan, wal kaadhimmachuu keessatti wal harkisuun jira taanaani gaa'illi already processing isaa jalqabameera. Adeemsi isaa jalqabameera jechuudha. Kanaaf qajeelfamni jalqabaa nama jaalatan tokko fuudhuun yookiis itti heerumuun baay'ee barbaachisaadha. Adeemsa gaa'elaatiin nuti. Yoo akkas ta'e, yoo sin harkistu ta'e namni baay'een bifa laalee deema. Gaafa bifti isaa sun irraa dhume in sokka jechuudha. Namni baay'een ishee rifeensa dheeraa qabduun fuudhaa jedha. Egaa yeroo darbe gara East Afrikaa kanarran ture. Kana biyyoota akka Ugaandaa kana fa'aarran ture. Ammas deemuu kan jedha gara biyya biraa. Yeroo tokko namoota tunattaasaa baay'ee kan dhibee biyya sanatti yeroon waldaa guddaa tokko irra tajaajilaa ture dubartoonni hundumtuu dhufanii na jalatti jilbeeffataniitu welcome pastor naan jechaa turanii ati manaa koo takkaa na jalatti jilbeeffattee hin beektu anaani haa naan jettee dhuma nadhiisti malee ati manaa koo hin jilbeeffattu gaafa harka na fuutu jechuudha. Biyya sanatti garuu hundumtuu paastarii bira gaafa ga'u welcome pastor jedha hin jilbeeffata. Nanna'ee lafa kaasee fa'aan maal taatan jedhana nagaa qabdu miti jedheen lola garuu paastaroonni biyya sanaa akkas naan jedhan. It is our culture naan jedhan. It's our culture. It's common. Don't worry about that. Bakka kun beekamaadha jedhanii. Kana jechuun garuu utuun dafee biyya kana dhufeera ta'anii dubartoota biyya kanaa nan fuudhata alaataa jedheen itti qoosaa ture paastaroota biyya sanaa. Garuu rakkoon isaa dubartiin biyya keessanii rifeensa hin qabdu. Maaltu rifeensa irraa fixaa jechaan hin ture, itti qoosaan ture. Biyya keenyatti shurrubbaa waan jedhamutu jiraan jechaan ture. Kana gaafan kaasu state portal. Garuu namni baay'een ulaagaa kan ilaalu yookiis rifeensa ilaalaa, yookiis miidhagina ilaalaa, yookiis waan ta'e ilaalaa. Inni kuni barbaachisaadha. Garuu gaafa inni sokke inni hiikataanaan rakkisaadha jechuudha. Wanti ta'e ishee sitti toluu danda'a. Si harkisti, waan ta'een si harkisti. Kan ofii keetii fuutu gaafa naadha manaa koo jaaladhu Hilubbaa Booran tajaajila deemee achii dhufe. Waanan irraa jaaladhe waan isheen ittiin na harkiste tokko hin qaba. Sana booda yeroo muraasa waggaa muraasa booddee wal fuune jechuudha. Kana gaafan jedhu gaa wal harkisuun baay'ee barbaachisaadha. Haasaan ishee sitti toluu danda'a. Kadhatti ishee akkaataa isheen itti gooftaa hubatte sitti toluu danda'a. Ilaalchi isheen qabdu sitti toluu danda'a. Si harkisuu jalqabdu jechuudha. Wal harkisuun hin jiru taanaan namni ta'e itti si dhiibaa jira jechuudha. Yoo namni itti si dhiibe namatu si kuffisuudhaa fi si qopheessaa jira jechuudha. Kanaafi jaalattu taanaan wanti ta'e ishee sin harkistu taanaan of eeggannaa guddaa gochuu danda'uu qabda jechuudha. Inni kabraa akkamitti gaa'ela dhaabbatu yoo jennu waan jiru hundumaa wal beeksisuudhaan erga wal harkisanii erga walii ta'anii erga wal jaalatanii sana booda wal beeksisuu gaafa jennu gaa gubbaatti wal hubachuu jennee kaasneerra yoo wanti wal sirreessan jiraate wal sirreessuu yoo wanti gargar nama baasu wayii jiraate isa ofirraa gargar baasuu isa kana sirriitti wal beeksisuu jechuudha. Baay'ee wal hubachuu danda'uu qabu jechuudha. Wal beeksisuu. Fakkeenyaaf namni baay'een dubartoonni baay'een jechuu kooti durbummaa isaanii gatuu danda'utu gara gaa'elaatti seenanii fakkeenyaaf atileetii yoo laalte atileetiin tokko otoo fiigduu durbummaa ishee gatti beekamaadha kuni saayinsii yoo qoratte inni kun lafa sii ka'a.
inni kun already sexual intercourse hin goone dubartiin suni garuu hojii isheetiif yookiis professionii isheetiif akkas goote maaliif otuma fiigduu akkas ta'a jedhama already kan information isaa qaba. Egaa waan kana dura ta'e akkasumallee dubartoonni tokko tokko rakkoo garaagaraa keessa darbuu qabu. Isa kana sirriitti waan jiru wal beeksisuu. Dhiirri tokko tokko immoo iddoo biraatti fuudhee haadha manaasaa fi ijoollee isaa iddoo biraa dhoksee yeroo lakkanoo gaa'ela reeffan dhaabbadhaa jedhee nama gowwoomsu argina. Kunis sirrii miti beekuu qabdi. Gubbaatti qabxii gurguddaa kaa'eera. Isa kana sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo itti wal baran, yeroo itti wal qoratan jedheera sila caqaseera. Egaa iddoo kanatti wal beeksisuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo itti wal beeksisan, yeroo ofii isaanii waan keessa darban wal beeksisan, kufaatii isaanii, milkaa'ina isaanii yeroo itti wal beeksisan, wal beeksisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gaa'illi kan inni dhaabattu wal beeksisuudhaan, waan jiru wal beeksisuudhaan, deetingidha jechuudha. Inni kun wal kaadhimmachuu keessa jira. Kanatu ture nama akkasii wajjin gaa'ela dhaabbachuufan ture garuu ishee nan dhiise yookiis isa nan dhiise rakkoo akkasii ture. An ammas wajjiniini gaa'ela dhaabbachuu nan barbaadadhanii ifaan ifatti haasa'uu, icciitii walii immoo heeguu gara waltajjiitti yookiis gara social miidiyaatti wal baasuu, wal cabsuu ta'uu hin taane wal gorsuu. Yoo kana sirreessite naaf taata. Yoo kana sirreessitu ta'e immoo nama akkanaanii haadha manaa yookiin abbaa manaa godhachuun barbaadu jedhanii gargar yeroo itti baanidha jechuudha. Yoo wal beeksisan malee erga gaa'elatti seenanii wanti baay'een bukoo baay'een yoo gadi bahee rakkisaa ta'a jechuudha. Inni sadaffaa irratti akkamitti gaa'elli dhaabama? Piroosesii inni sadaffaanii kutannoo walii beekuudhaan dhaabama. Kutannoo walii beekuu. Kutannoo koomitimentii namni tokko qabu beekuu. Egaa iddoo kanatti lamatu tokko ta'uudhaa fi walitti dhufeenya jalqaba jechuudha. Nama lamatu. Isaanis foon tokko ta'uu jedhami. Foon tokko ta'u gaafa jennu they are one flesh. Foon tokko ta'u, foon tokko waan ta'anii fi tokko ta'uu isaanii waan cimsu irratti kutannoo qabaachuu, waan isaan daangessu cabsuu, waan isaan dadhabsiisu of gidduudhaa baasuu, isa kanarratti hojjechuu danda'uu qabu jechuudha. Kutannoo isaanii walitti beeksisuu danda'uu qabu jechuudha. Inni kabiraa immoo wal fakkaachuu gaafa hin jedhu intimacy jennaan isa kanaa. Gadi fageenyaan wal hubachuu, gadi fageenyaanii wal hubachuu, seenaa walii beekuu gubbaatti tuqeera wal qorachuu jenneerra. Akkasumas illee amala walii qo'achuu, maaltu ishee aarsaa, maaltu isaa aarsaa, maaltu isa gammachiisaa, maaltu isa gaddisiisaa. Isa kana sirriitti yoo beeksisanii already erga wal harkisanii, erga wal beeksisanii, erga kutannoo walii walitti agarsiisanii, amma immoo gara amala isaanii wal fakkaachuutti yookiis amala isaanii isa gargar ta'e sana wal danda'uu fi yeroo itti walii beekuutti dhufanidha jechuudha yeroo kana. Inni kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Namni baay'een amalli isaa erga gaa'elatti seenee gadi baha. Amalli gadheen, amalli dhokataan fakkeenyaa fi dubartoonni baay'een kan baay'ee ittiin qoramanii dhiirri baay'een yeroo kaadhimummaarra turanitti kan baay'ee isin dhibu hin dhugu jedha. Gaafa gaa'ela keessa seenee yeroo muraasa booda garuu yeroo machaa argiti dubartiin suni. Kun egaa namoota tajaajila jedhan dabalatee kan mul'atudha. Waan baay'ee nan beekanii. Kun ta'uun irra hin jiraatu jechuudha. Sana argitee gadditee warra isheetti yoo deebite dubartiin kun yoo irraa deemte rakkoo guddaa uuma jechuudha. Mooraalii ishee yookiin haamilee ishee jalaa tuqaa. Gaafa kana egaa rakkoo guddaatu uumama jechuudha. Inni dhumaa deemsa gaa'elaa keessatti gaa'ela dhaabbachuudhaa fi waliif ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Waliif ta'uuf wal kaadhimmachuu. Waliif ta'uuf wal kaadhimmachuu. Inni kuni engagement jennaan jechuudha. Waliif ta'uuf wal kaadhimmachuu. Inni kun egaa gammachuu jaalalaatti seenuu fi wal kaadhimmachuu. Gammachuu jaalalaatti seenuu fi wal kaadhimmachuu. Inni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana gaafa jennu foon tokko ta'uudhaaf. Waliin jireenyaa fi firii gara fuula duraatti argatan murteeffachuudhaa fi deemuu jechuudha. Karoora jala murame waliin qabaachuu jechuudha. Jarri kun gaafa itti seenanii baay'ee barbaachisaadha. Egaa walumaa galatti har'aa waa'ee wal kaadhimmachuu kanumaan yoo goolamne bareeda natti fakkaata. Namni baay'een kaadhimmachuu barbaada garuu eenyuun kaadhimmadha ishee naa taatu nan dhabe yoo jedhee hin gaafata ta'e viidiyoo kanarra deebi'aa ilaalu akkasumas illee
ulaagaan kabraa kanafee baay'eetu jira already gaa'ela keessatti waan eegamuu qabu gaa'elatti seenuudhaa fi waan godhamuu qabu akkamitti akka qopheessinu qabxii gurguddaa gara fuula duraatti nan kaasa baay'ee isaa qopheessee jira PowerPoint baay'ee slaayidii baay'ee qopheessee jira yoo gooftaan jedhe kutaa kutaadhaan itti deemna gama keettiin deebisa. Tole guddaa galatoomii yaada bal'aadha kanatti nuuf kaastee waa'ee jaalalaa fi akkasumas waa'ee gaa'elaa wajjin wal qabsiistee akkamitti kaadhimummaan akkamitti akka jalqabu ulaagaan isaa maalidha kan jedhu qabxii baay'ee nu kaasteetta. Akkamittiin immoo gara adeemsi isaa maalidha adeemsa kamiin gara kaadhimummaatti deema kan jedhus qabxiilee hedduudha. Kanati nuuf tarreessitee gaa'elli maal keessa darbee akka dhaabbatus waan baay'ee nutti himteetta qabxiilee hedduu nuuf kaastee daawwattoonni keenya isa kanarraatti waan baay'ee baratu jedhee tan amanaa. Egaan isa kana qofaa miti kun kutaa jalqabaatii akka introductionittidha kanarraa. Ganammoo waldaan kiristaanaa akkamittiin gaa'ela ilaalti iddoo akkamii qaba gaa'elli waldaa keessatti kan jedhu gaa'ela dura wantoota jiran gaa'ela booda wantoota jiran wantoota baay'ee gufuuwwan gaa'ela keessa jiran chaalenjii garaa garaa akkamitti immoo furmaata argachuu akka danda'anis gara fuulduraatti kutaa kutaadhaan wal wajjin hin ilaalla jedheetan yaada akkasuma miti reejoon. Ayyee akkasee ni ilaalla gooftaan nu gargaara. Egaan mariin keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata gara sa'aatii tokkodha kan fudhanne waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu warra daawwachaa jirtan hunduma keessan warra sheerii gootanis egaa akkasuma warri sheerii godha hiriyoota keessan biraan ga'a. Egaan warri amma onlaayiniin jiraanis immoo yeroo seenan ni daawwatu jedheetan amanaa barumsa guddaa akka irraa baratanis abdiin qaba. Yeroo kee aarsaa gootee akkasittiin waan waliin dabarsiteef affeerraa koo kabajjee waan argamteef Jitaa Wangeelaa Yohaannis Warqinaa Joon guddaan si galateeffadhaa galatoom. Ayyee ulfaadhatillee waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifamii sitti baruu yeroo biraas immoo kutaa kutaadhaan itti fufna waan ta'eef akkasuma waliin jirraa jedhee amanaa. Egaan daawwattoota keenya marii keenya kan guyyaa har'aa barumsa waa'ee mata duree qajeelfama wal kaadhimachuu jedhu irratti kan geggeessine asuma irratti xumurraa. Faarfannaa sila jalqabnee faarfannaa feenaanii fi boonii ittiin sin deebisaa faarfannaa kana wajjin turtii gaarii godhaa. Warri isin biraa guyyaa oolmaa gaarii warri isin biraa halkan gaarii yeroo gaarii qabaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu. Naan dandeessisuuni isarraa dabaa'ee waa'ee jireenyaa yaa. Mogati sadise gammachuu faagalfi iddoo biraan barbaadu maqaasaa waamtee lubbuun koo eegushee baatii Yesuus koo kan biraan qabdu sadisee biraan barbaadu maqaasaa waamtee lubbuun koo eegushee baatii Yesuus koo kan biraan qabdu. Sadisee biraan barbaadu. Isa tokko mucha koje jaalala na fitna.
siri Satimbayatu Yotukate mali Dandayeni psu Yomiyale mali Irradde bise shantama Barbachisus kudi kunama Amma dandandahunko Isabinko satu wetuko Irradde bise shantama Barbachisus kudi kunama Amma dandandahunko Isabinko satu wetuko Bekumsi na pelesa gana Waaqayyo jechuun kana Daruma sakamii eeggate waan biraan ta'uu gonkumaa beekumsi na pelesa gana Waaqayyo jechuun kana Daruma sakamii eeggate waan biraan ta'uu gonkumaa Makaasaa wantee lubbuun goo eebushee baatii Yesuus goo wiikan biraan qabdu Sadisee biraan barbaadu Makaasaa wantee lubbuun goo eebushee baatii Yesuus goo wiikan biraan qabdu Sadisee biraan barbaadu